dorgommii hunda guddaa gaafatu, beekumsa guddaa gaafatu. Dorgommii qofa osoo hin ta'in wal harkaan fuudhinsa baalli Gadaa Booranaa 72ffaa sadarkaa kanatti akka midhaagu dorgomtooti gootan naannolee garaagaraarraa qaamni asitti argamtanii dorgommii kanarratti hirmaattan akkasumas miidiyaan garaagaraa humni asitti argamtanii jila kana akkana bareessitan ulfaadhaa galatoomaa jechuu isinin barbaada. Hawaasa magaalaa Yaabelloo qaamni nageenya dorgommiin kun jilti tun akka midhaatu gootan ulfaadhaa isinin jechuun barbaada. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti. Baga jala bultii Gadaa Booranaa baalli 72ffaa irratti nagaan dhuftan anaa dhufuu isinin jechuu barbaada. Aadaan keenya miidhagina keenya jettanii jilli kun jila keenya jettanii warri dhuftan hundi keessan miidhagina sagantaa kanaatii fi sirna kanaatiif karaa fagoo baay'ee deemtaniin dhufuun keessan kabajaa fi ulfina aadaa fi sirna Gadaa sirna baay'ee jaalannu kanaaf qabdan kan agarsiisu waan ta'eef irra deebi'ee baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Xumura irratti har'a haasofni baay'een asitti haasamu waan hin jirreef warri dorgommii biskileetaa irratti mata duree dorgommii biskileetaa miidhagina aadaa keenyaatiif jedhuun naannolee adda addaarraa iddoo adda addaarraa fageenya dheeraa deemtanii dorgommii kanarratti hirmaattan kanneen injifattan kanneen hirmaattan maqaa ayyaana kanaatiin baga hirmaattanii baga injifattan isiniin jechuu barbaada. Akkasumas hirmaattonni sagantaa kanarratti argamtan naannolee adda addaa bakka buutanii ayyaanni kun sirni kun sirna akka biyyaatitti akka ummataatitti kabajnu waan ta'eef miidhagina sagantaa kanaatiif jettanii daandii dheeraa imaltanii dorgommii biskileetii kana keessatti warri hirmaattaniitiin jettan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada.